Kadir an obboleessi kee akka nama sirra guddaadhaatti wanni siidhamu barbaadu waan kana hundaa'uu dhiisi. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftoota fi kabajamtoota kennaatu salaamanni kiyya kan jaalalaa kan humni irraa ka'e lagaaf gaara qaxxaamuree bakkuma isin jirtanitti mataa mataa keessatti isin haadha qabuu isin jechaadha. Egaa akkuma beekamu waan tanaan dura an irra turellee quba qabdanii jeetiin adda addaa ammoo maali kaameraallee tana dura hin marre. Egaa akkumaan isinin jee ture golaartii Oromoollee biraan dhaqaa jeetiin ture maaltu gartee akkaan isan biraan hin deemnillee na godhe innillee dhiyeenya kana muuziqaa tokko dalagaadhaa jira. Akka inni muuziqaa san dalagaadhaa jiru dhagayeetiin gaafuma inni muuziqaa san xumuree mana deebi'ee bira dhaqaa jee hafe ammoo jaalattanis jibbitanis warri kannaan badii akka duraanii san itti deebi'uuf taa'aa koomentii jalleedhan ati kennaa haala mijeeffachuudha jirta malee ati amanamtee namaan dhiifama jettee hin qulqullooytuu warri naan jaanilleen hedduudha. Sirrii hanga sanaan dura aariidhaan wal qabatee waan hin jeellee dagaddee sababa aariirraa itti deddeebi'aatiin ture. Garuu kanaan booda san hundaa'uu dhiiseetiin jira, bira dabreetiin jira. Ammas nama fudhadhee inshaallah manguddoo hambaa tokko nama tokko fudhadhee mana suu dhaquuf hin ta'a. Jaalattanii jibbitaniis innillee ooma fedhe sanuu haana godhu fedhu na ajjeessu malee ani obboleessa isaati. Hanqi tanaan dura sababa agartee wali kalanneen sun hundinuu dhuftee garuu amma immoo ittiin dhaqa inni waan fedhe sanuu na godhu malee Kadir ati ammoo yoo akka obboleessaatti akka obboleessa agartee sirra guddaatti kana laaltu taate waan san dhiisi. Anillee dhiiseetiin jira. Dhaadannaa nasuu dhaadatullee firraa dhiisi. Inshaallah miidhama hanga tanaan dura miidhamtees anaatutu si wallaana yoo gartee kasi dhukkubu jiraatu taate anaa si wallaana akkumaan duraanillee si wallaanee ture haqa kee baasuudhaaf hanga tanaan dura alillee qabnee turre. Alillee hanga tumne maali waan nu godhu qabu gadhiifnallee akkuma jenneen nasruun akkan ta'us akka malee ta'us baasee baafate galfate jaartiin teetis wanni isin himattee dubbattee wooma kana malee waan biraa takka kalatallee hin qabdu. Haa ta'u ammoo isillee yoo agartee iccitti jaartiin baasuun dhorkaadha. Maaliif iccitti baaftee jetteellee yoo aartu taate dhugaadha nama aarsiti. Garuu wanni sun dileen agartee si ooftee mana keetirraa si baaftee ilmoo ta'e tirraa ala si baaftee yaa'ii si goosiftullee dhiisii siin jechuun barbaada. Amma immoo isallee kiriisaanillee dubbiseetiin jira. Akkuma gartee isinillee dhagahisaniif kannaaf innillee harka wal keessaa qabaachuudhaan malaa jechuu dandeessanii saniifin fuula hawaasa kiyya Oromoo bal'oo duratti dhaamsa kana isallee dhaamuu barbaada. Kun kana isallee qaamaanis biraan dhaqa waan hin juunis deebisaa isaatillee dhaga'uuf teessanii qaamanillee biraan dhaqa. Ammoo isin warri gartee arrallee shakkumatiyyaaf waan hin taane jechuudha jirtan yookaan keessa yaadu jirtan an dhiiseetiin jira. Dhugaa rabbii san hundaa irraa qulqullaa'eetiin jira. Maaliif
isi tan miidhaa isi malee bu'aa isi takka illee hin agarre mammaan duraatu akka malatti na miidhaa turte garuu sodaa ilma namaatii fi nama waan godhaadhaaf osoo hin ta'in ifumati yaafiin isin tun akka bu'aa naan qabne argee dhiiseef irraa jalaa hafee Nasruu obboleessa kiyyaa anaatu dogoggoree dhiifaman gaafadhaa jee dhiifamallee gaafachaa jira. Achumaan isinillee dhiifama akkanaa gootanii kun kana dasiinillee dhiyeenya kana ol baatee dubbachaa hin jirtu. Sababa agartee dhiiticha Kadiiriin gaafa isa qabanii mana Nasruudhaa hidhamee ture achitti osoo isaan qabaa jiranuu miilatti kaasee dhiitee achirraan isinillee dhukkubee ciisutti jirtii jaanii isinillee kaatii rumaa mul'ata akka dhukkubu ol bahanii isiidhaaf yaashan viidiyoo takka maraniitiin anis viidiyoo san arge achumaan isillee rabbi haa fayyisu inshaallaati ka addaan baane jennee kaatii hamtuu waliitis waa hin feenu hamtuu waliillee waa hin dubbannu isinillee kaatii haadha ilmooti akka fedhallee yoo ta'e nallee dubbitee ani maaliif miidhama ishee itti hin gammadu rabbi haa fayyisu kun kana ammoo fuula duraaf Kadir miila kiyyaan itti dhaqeetiin akka inni waan kanarraa if duuba deebi'u godhuudhaaf tattaaffii godhaatiin jira. Ichumaan anillee dhiifaman gaafadha. Innilleen dhiyeenya kanaa eegaa gartee nu biraa bahe booda wallee haaraa takka taphatee ture. Wallee taphate sanirratti isaa fi gola aartii yookiin Nasruunillee sanumarratti biyyi yookaan mashuula ta'anii jiranii anillee sanumarraa hin kanin silaa tan durallee hin dhaqajee dubbadde hin dhaqini inshaallaati fuula duraaf dhaquuf hin ta'a akkuma isin argitanitti hin dhaquuf ta'a takkanaatiin isin hin jaakaatii Oromootiyya isinillee hedduu takka narra laalaa turtanii gochaa waan hojjedheef hedduu takka maali gara jabummaan akkanaa kannaa waan hin taane hojjechaa jirtaa dhiisii nan jechaa turtanii keessaa fi bilbila aadiidhaa fi karaa koomentiitii fi onlaayinii irraan illee dhuftanii maaliif waan akkanaa hojjetta dhiisii warreen hojjettan hedduudha galatooma dhugaadhaa waan hin taane kun maqaa namaatiif illee hin ta'u saniifuu ani waan sanin Oromootii dhiisee irraa garagalee isinillee Oromoon addunyaa argeettan dhiifama akkanaa gootanii arrallee deebi'ee isin gaafachuudhaaf dhufe maaliif yookaan namni uffattanillee gamnumaan dhiifama isin jechaadha warreettan arrallee viidiyoo tiyya kan duraanii kan aaraan hojjechaa ture san laalanii namni uffachuu jiranis baay'ee kanaafin kana isin dhaammachuudhaaf dhufe na of kulchaa anis obboleessa keessanii qaama keessanii bakka firraa nageessitanii qabdanii yoo gartee kannaan kana booda bakka irra dhaabbatee dubbate tana booda deebi'ee kan waan hin taane akkuma duraanii sanitti itti deebi'u taate kan na dhingatti akkanatti dubbatu jirta arra maali jettaniiti na ajaa'ibuu dandeessanii honkan fuula duraaf ammoo inshaallah waan itti dhufu teenyus walumaan agarra ani haala yakka duraanii san dhiisee arrarraa qabee uummata Oromootiif Nasruullee dhiifama gaafadde waan kana irraa qulqullaa'ee bilisa ta'uudhaan fedha namni balleessu hin jiru kun akka nama tokkotti ani ifumaaf ifit deebi'ee dogoggora kiyyaa bareetiin jira akka gaariitti
sanirrallee arraan tana kennaadhaafi obboleessi isaa Kadir harka ol keessaa qabanii jarri duraanis obboleeyyanii arraan tana kennaan ol bee sooshaal miidiyaa irratti dhiifama jechaadhaa jira. Kadir gaafa asiin deebi'ee Nasruu komachuudhaa fi Nasruu dhaadachuu eegale jaartii isaa mana keessaa jammare. Yaadni kun yaada kannaan lafa kaayee fuula duraanii kaayyoon isaanii tanuma akka duraanii sanii wooma duraanii sanii deebi'uuf deemanii jettanii warri gartee yaaddanii hedduudha. Kanarraayin ani akkaan Kadirillee wajjin hin jirre dhaadannaa isaa kanarree akkaan irraa quban qabna isin himuu barbaada. Dhiisii isin gama kiyyaawwan san dhiisii Kadir ani naaf Nasruudha akkatti finnu san anaaf isaa beeka. Inshaallah akka gartee keessa kiyyaa fi karoora kiyyaatti illee ana qofa osoo hin ta'in isallee fuudhee nama dabalannee nuti obboleeyyanii deemnee mana Nasruu sanuu dhahinee dhiifamni yookiin ofiin tarabbiitii dhiifama jennaani ta dabartee fi ta ganaatiif garuu waan haala kanaa fakkaatu irraa qusannaa jeetii yaadee ture isallee achi geessuudhaaf yaani karoora kiyyaa akka mataa kiyyaatti yoo gartee dhaamsa kiyya kanaan duraallee kan arguu baatu taate akkaanan dubbiin duraan jiru san hundaa'uu dhiisee arraas deebi'ee obboleeyyan kiyya ilmaan Oromootiin illee dhiifama jee waan dabreef Nasruun illee dhiifama jee yookaan arguu baatu taate viidiyoo tana duraa irratti illee an dubbaddeetiin ture. Ani yaadni kiyya kanuma yeroo sanis arrallee kanuma fuula duraas kanuma. Saniifuu Kadir an obboleessi kee akka nama sirra guddaadhaatti wanni siidhamu barbaadu waan kana yoo viidiyoo tiyya harkaa jiraattu taate dhiisii irraa duuba deebi'ii obbolummaa qabna agartee yoo hanqafeenillee wallollee diinummaan biraan gidduu jirtu sababa irratti waliin dhufnee qabna. Sunumti nu haftu sababa intalaatti waan kana hunda godhuun keenya duraanuu khalaqa ifumaaf ifmiine malee waan takka isaanillee tagoonee hin qabnu. Inshaallah takkittiin gartee fuunee alii dhodhooynee hanga san wanna goggoone malee ilmoo isaatiillee ilmoon ilmoo daa'ima nagayanii fuudhee akkuma fuudhetti manatti deebisee maaliif ani irra guddaa ilmoo saniis sababa qabamuu keetiin wal qabatee maaliif barumsi isii kun maaliif addaan cita ilmoo tun ilmoo daa'ima qacaledha ammaan tan ol deemu jirti maaliif hin dura dhaabbadhee barumsa isii kanatti gufuuta jechuudhaaf fuudhee gara mana isaanii galche garuu sababa aariitiin haalli sanillee fuune inshaallah takkutte ta dhuftuutu irra guddoo jette Oromooni sun sanii arrallee dhaadannaa dhaabii siin jechuun barbaada fuula uummata Oromoo guutuu duratti kannaan obboleessi keenya garagalillee yoo kan jettu taate ani sitti garagalle haaluma gartee sirna aadaa Oromoo qabdu yeroo Oromoon itti bultee si himaa jira malee si garagaluu fi obbolummaatiin wallaaluu fi miidhamni keenya gudda'uu yookiinuu namni dhabeetii miti nun baaftu wanni kun jechuurraayin sitti himuu barbaada. Arraan tana lolli hoggaa jedhan bakka hin qabu kaatee yoo nama dho'ites ilmoon teessan miidhamte bultiin teessun jeeqamte yoo namni si dhiyeessa akkasuma ni beekta jireenya biyya namaa kan yoo wanni manni keessa galluu maallaqa bultiin maallaqa nyaanni maallaqa dhaabbanni maallaqa kun beekamaadha namoonni beekan inni biyya namaa jiru kanarraa hin irraa dhaabbadhuu sin jechuu barbaada tuntana asumaan akkanaa qo'attuun sitti himuu barbaada
isinilleen Oromoonti. Guutuu addunyaarra jirtan hundi keessanuu dhiifama naaf godhaa waan dabreef ammammoo viidiyoo tana akka dhumaatti daawwadhaadhaa. Like, share godhaadhaa. Nasruudhaa fi Kadiirii fi warreettan duraan walitti aara qabnu hunda ilmaan Oromoo kan addunyaa kanarra jiran kan gochi kiyya kun akka nama tokkootti namni tokko kan inni gammachiisa jedhanii itti yaadu inuu abdaddu hin jiru waan ta'eef nama kan hunda biraan naaf gaya. Maaliif ani dhiifamni karaa rabbii waan ta'eef dhiifama isiniin jechuun barbaada isinuma hundaa'u. Laakiin tana inshallah tiga comment jalleen yaada qabdan naaf babarreessaadha. Inshallah arrallee kannaan amantiin qabu amalli isaa kan duraanii sanii hin dhiisu namni waan bare ji'ee namni gartee yaadulleen ani akka mataa kiyyaatti waan san guutuuf keessaa gatiin jira fayyeetillee jira qulqullaa'eetiin jira aarii duraanis hunda fixaddeetiin jira. Maaliif ilmi namaa akka uumametti namni uumamee hin dhumu dhaabbatti jechuun hin dandeessu. Ilmi namaa guyyaarraa hin uumamu guyyaarraa uumamu yookaan jiru guyyaarraa waan haaraa argita ati akka nama haaraa irra uumameeti namni guyyaarraa uumama. Ani kana hunda adeemsa keessa guyyaarraan waa hedduu barachaatiin dhufe isinillee akkasumatti waa hedduu barattanii akkaataan keessa dabre kana yoo kalaaltan taate waa hedduu irraa barattan jeetiin abdadda. Sanirraayin anis waa hedduu baradhee har'a kun duuba deebi'eetiin jira. Dhiifamaa warreettan addunyaa jirtan ilmaan Oromoo kanatti aartan kan dhiiraa kan dhalaa kan xiqqaatee fi kan guddaa hundi keessanii dhiifama. Achumaanillee Nasruu fi haati mana Nasruutii fi Aliillee isaan caalaa kanatti aaraadhaa ture. Ilmaan Oromooti dhiifamaan isin jaa isinilleeni tuntana ammammoo hanqaan viidiyoo biraatiin walitti deebi'utti nagaa naa tura. Waan kaa isinitti hin deebu inshallah walumaan arguuf teenya nageetti.